warri gurbaa ajjeesuu deemtu faannoodha jaalattanii jibbitanii Oromolleen bitamtuun as keessa jirti abbaan fedhanii jibbinaa jaalatan bitamtuun Oromoon as keessa jirti warri indaalama ajjeesuu deemu Oromoodha Oromoo fakkaatee Amaara fakkaatee indaalama nyaachuu deemu as keessa jira jaalattanii jibbitanii argutti jira waan miidiyaan gubbarratti haasa'u jiranillee indaalama irratti gurbaan kun immoo harka ajjeesee harka keessaan qabu gurbaan kun ifaan bilisa jira. Eessaa fiduutti jiran ganaa gurbaan biyya alaa jira ka gaafsan geggeessee doktorri hin jiru jedhaa jiran. Kaaba'uu jechuun soba dubbii soba irratti sirreeffanii gurbaa gara miidhaa irratti miidhaa deeman malee Oromootu akkana godhuu jira malee. Namni biraa hundi haala miidhaan jiru jaalattanii jibbitanii gadi akkuma Haacaaluu ajjeesuuf deeman doolamiin jaaladha jibbitanii jaalattan liqimsaa kana yoo dhugaa taate kanuma dhugaan doolami yoo baate nu intalallee jibbutti hin jirru doolamis nurraa dhalate ilma arsichaati bayuu qaba gumaa yoo doolama ajjeese gumaan kafalamu Muka kafalamu waktu qabdi gumaan kalas kanu wanni biraa waan biraa takka hin dubbatina indaalamiin ka ajjeesuu deemu ilmuma Oromooti ajjeesuu deema Haacaaluu nama biraatu ajjeese Oromuma ajjeese Haacaaluu bitanii itti jechuudha. Warri sagalee ta'a jettan kun sagalee aman namni ajjeesanii haallee doolama irratti gurbaa gurraachisaa waan jedhee akkasi dubbatu inni tun. Ijoollee shamaraati carraa dabarsaa. Kun dabarsaa fi warri sagalee ta'a jettan kun qaamalleen nama maatii eegu ramadamee jira. Qaamalleen ramadamee jira. Mallayni biyya Ameerikaa fi Kanaadaa irraa akka guuramaa jiru gareen ijaaramee TikTok irratti afaan isaatiin haasa'e. Agartanii jirtan gareen lafa jala kan naftanyaa ka ijaarame naftanyaan duraanuu miliyoona dhangalaaftee Andu'aalam miti nama Andu'aalamii gadi Oromoo yoo ajjeefte isaaniif hojii jechuudha. Kun hundi ijaaramee jira. Kana keessa amma namni nama ajjeesuuf deemu maatii Andu'aalam ajjeesuuf deemu qabamee jira. Mallaynis kan amma dura walitti guuran ammantanaa fuudhamaa jechuudha. Rakkoo takkaan qabu ta biyya galte ammaa fuudhamti. Kanaaf isin viidiyoo gallakkisuu piroofaayilii Andu'aalam godhachuu isinii galami dhugaan immoo dhugaa warri biyyaa hin beeku. Isinii galami dhugaa warri biyyaa haga ammatti hayyoonni achi jiran abbootiin alangaa abbootii manni murtii doktoroonni wanni hundi dhugaa hin beekaa jechuudha. Haga ammaatitti wanti Andu'aalam qabatu tokko hin jiru. Shirri wal guuree nutu ragaa jedhee manatti irra deemanii manatti haasa'u suni ragaa hin ta'u. Ragaa wanti ta'u Andu'aalamiin bira dhaabbatee akkanatti arge. Ayyisaa ragaa jechuun gara kam dhaabbatee ajjeese bitaa dhaabbate moo mirga dhaabbate maaliin dhahe? Galaami akkana jedhame wannaa kanarratti ragaan mana yaalaa jira. Harka maalitiin akka duude? Galaami achirratti naa qaba. Nuti akka amantii jechuillee sheekas qabna, qeessis qabna, abuunaa taadiroos fa'aa qabna, abbootii nama 5 qabna. Abbootii Oromoo amantii Ortodoksii illee abbootiin sun gadi bahanii dhugaa kana nuu fixu akka aadaa Oromootitti illee akka amantiitti illee amantiin kamuu dhugaa barbaada akka Oromootitti of dandeenyee jiraataa jiraniiti. Akka Musliimatitti illee sheekam guddaa qabna akka Kiristaanatitti illee Kiristaana nu keessa jira Kiristaan waliin jiraannu obboleeyyan keenna amantii Ortodoksii abuunaa taadiroos gooticha hayyuu ni qaba. Kunniin kun gadi bahee nuu fixuu danda'a. Wanni diina jala isaan hunduu isaa raasee warra kaleessa uummata nyaataa ture afaan Oromoo barate duuka olii gaffii ganii maaltu jira. Nuti sheeka guguddaa qabna qeesii guguddaa qabna. Abbootiin teenya ni jirti abbootiin amantii Ortodoksii abbootiin amantii Musliimaa illee ni jiran ka kabajaa qaban aadaa beekan seera beekan akka amantiitti illee beekan hayyuu baay'ee qabna. Wannummaa mucaa kanarratti amma warra afaan Oromoo dubbatu gurubbii irratti dhaliif hin jiru. Ani kana aarsu kan tokko. Gama immoo akka aadaa Oromootitti abbootii gadallee qabu. Akka aadaa Oromootitti abbootii gadaa ka qabnu abbootiin gadaa amantii kamirraayyuu bilisa akka aadaatitti akka sirnaatitti fixuu danda'a.
akka amantiitti illee uummata danda'inu Oromoo wanni nama jala deemu hin jiru. Wanni diinaaf mataa gadi qabataniif hin jiru. Diinni biraa dhufee jaarsummallee nuu taa'u hin jiru. Diinni biraa dhufee nama keenya wanni nu ajjeesuuf illee hin jiru. Obboleettii teennallee yoo lubbuun isii sarkatti illee baddu taate dhugaa gara abbootii amantiitti illee ni qabna. Abuunaa Taateroos abbootii shanan ni jiran. Hayyoota baay'ee qabna gara amantiitti. Maaliifoo kun nuun laalu nu haga diinni jala deemnee gurubbii hin maali. Kunniin maal hojjetan? Maal eegufachi gubbaa ta'an? Amantii bichaa gaggeessuun dubar hawaasa illee tajaajiluuf achirra ta'anii uummanni wanni bakka buufanneef. Akka isaanii bichaa miti barkeenna oduu rakkoon tokko nutti galee Abuunaa Taateroos bakka nu bu'a jedhee amanaa akka musliima tokkootti. Haasawni isaa nanaaf ta'a. Yeroo hunda keessatti gorsi isaa nanaaf ta'a. Yoo jala deemee dhageessa. Kunniin maali? Abbaan hundaa itti jira. Hayyuu meeqa itti jira? Hayyoon Oromoo kan isin beektan kan isin hin beekne meeqatu itti jira jechuudha. Dubbitu dubbii faallati. Dhageeffadhaa jara keenya. Dubbiin dubbii faallati. Waan aandu aalami ilaallatu miti. Osoo aandu aalami ilaallate mucaan barnatu ajjeese. Jara keenya gumaan irraa kafalaa Oromoon seexaana jinni itti na oofee jedha. Sinii galaami mucaan ta'isaatiifuu nadaamaa keessa sii galaami akkamitti geggeeffadhaa keessa jiraa jechuudha. Warri shira xaxu immoo warri shiraan xaxamee Oromoo irratti shira xaxaa ture Oromoo ajjeesaa ture nutu ragaa akkamitti gabbaaftaniin haga ammaa bahuu dhabe malee mucaa wanti ilaallatu tasuma hin jiru. Kanaaf immoo waan amma Mustafaan jedhu hedduun hayyoonni hedduun dubbiin kun rakkisee xaxaa meeqa ta'ee intalti intala Oromooti. Sila akkamiin wanti kun ta'e itti rakkatamee haga ammaa ta'ame malee hojii hin dhiifamne. Oromoon guutuun irratti hirmaatee bakkuma hunda irratti hirmaatee jira. Galatoomati suni waan dhaabbatu miti. Osoo kan ajjeesuu taate akka isin jettan Oromoon akkaataa itti gumaa fixatu qaba. Guma fixamee jedhaa jechuudha. Sii galaami rakkoo takkaayyoon qabu. Yaalta kan dabareen namaaf kennaa ifamashii waa tokkoon harkaa qaba. Galatoon koltee itti fufu. Nagaa akkamii jirtu? Bareedduu kana koltee mamoo maqaan kan kee akkam? Koltiidha. Koltii kana beektumaatti. Jirra obboleessa keenya noorisiin jenne itti fufaa yaada keenya kun isinii galee. Reefuman dhufe garuu waan Andu'aalamii fi Qananii kanarraa isaa jirtu natti fakkaata. Murteessuun dura hubannoo nama barbaadaa jechuudha. Biyya lafaa kanarratti kan Rabbiin nuun kenne mirga Rabbiin nuun kenne namni kamuu dabarsee yoo akaaniin taate dhugaasaa dubbachuu fi namni kamuu mirga namaa sarbuun waaqa biratti itti gaafatamummaa nama fudhachiisa. Nama biratti illee yoo akkas ta'uu baate ani nama gabaabumatti wanni ani jedhu dhimmicha na yaada nuu kenna obboleessa keenya. Nuti isiin sunis obboleettii teedha. Mandaalaan gosaati. Akka Oromootti raasaa jira. Inni illee obboleessa keenya. Dhiira isarratti deemu raasaa jirra. Akkasitti nuuf hubadha. Dhugaa mul'atu gosuuf deemaa jiru. Hubadheera qoy. Hubadheera. Amma beekii wannicha jechuun qaamni seeraa qabateera waan ta'eef isa sana akka seeratti qulqullaa malee nuti amma fakkeenyaaf abbaan barbaade yoo Andu'aalam waan sanarraa hojiinsaa waan sanarraa bilisa kan isa godhu ta'e hojii isaatu bilisa godha jechuudha. Tarii immoo mucoo kana Andu'aalam miidhee jiraata yoo ta'e Andu'aalamii weellisaadha. Itti gaafatamummaa sana mucoo kana miidhee jirannaa fudhachuu qabaa jechuudha. Maaliif nuti Oromoodha. Oromoon aadaa fi maalidhaa fixata wanni jedhu sun as keessatti hin hojjetu jechuudha. Dhugaasaa dubbanna yoo ta'e. Mucoon kuni beeki moodeelistii uummata kanaati. Uummata kanaafi qaroodha. Inni dhuguma dogongora kana godhee
mucoo kana akka isaatiitti miidhamte taanani itti gaafatamummaa isaa barbaachisu sana fudhachuu danda'a. Akka namaatitti immoo dogongoree isaa ta'u dadhabbina isaatiinis haa ta'u waan sana godhe taanan namni kamuu sappoorti godhee ay jajjabaadhu jedhee waan itti gaafatamummaa isaa sana yeroo fixatee mana sirreessatti dhuguma ina sun hin jira taanan waan sana fixatee ba'u. Sanan taane taanan immoo maalirra ejjennee murteessuu dandeenya. Andu'aalem Arran goonee godhee kan jedhu sanaan isa kana lamaan keessaa wanti nan irraa dubbadhu hin jiru jechuudha. Sababni isaa maaliif? Rabbii fi rabbi bichaadhaa jechuudha. Isa kana kan harkaa qabu kan beeku rabbii fi rabbi qofa. Amma bira hin jirre waan hin bira hin jirretti waan hin ija kiyyaan hin agarretti murteessuun dhugaan bakka na jirti jechuun na dhibaa jechuudha. Abbaan barbaade sitti himaa haqa malee Andu'aalem irratti yoo duule wanni dhufu hin jiru. Haqni jiraatee immooti Andu'aalem hin ajjeenne jettee haqa sana dhoksuu yoo hin barbaadda ta'e siin atirree itti gaafatamummaa fudhattaa jechuudha. Yoo namni haqa kana jallisuudhaan yaalte dubbachuufi asirratti wanta seerri qabate sana seeranaa qulqulleessu malee dhugaan as jirti dhugaan achi jirti jedhee wanni na hin lafa sinii kaa'u hin jiru jechuudha. Nama biraatti kenni ani kanuman jechuudha barbaada. Okey, mee takka asirratti gaafata abbaan manaa ana gaafata. Dhimmi Andu'aalem Gosaa dhimma seeratti ol qabatee jira. Seerri idil addunyaa keeyyata idil addunyaan tiliten deetti seerri seera. Andu'aalem Gosaa dhugaa yoo qabaate dhugaa isaatti isa baasa. Yoo dhugaan qabaatin immoo dhugaa jirtu baasee mucayyoo tanallee dhugaan isii bahuu qaba. Dhugaadha. Obboleettii keenya. Dubartii jechuun haadha namaa, obboleettii namaa, haadha mana namaa, haadha ilma namaa. Qaama keenya dhala Oromoo waan taateef dhugaa mucayyoo dhoksuuf namni as keessatti yaalii godhu tokko hin jiru. Andu'aalem Gosaa irratti har'a Andu'aalem Gosaa mana hidhaa jira, mana sirreessa jira. Dhugaan agasa baaftu. Garuu shirri amma gurubbii keessatti guuramee maatii isaati irratti rakkoo geessuuf deemaniif maali jettee yaaddaati tokko gaafinan si gaafadha. Isa lammataati immoo yoo Andu'aalem Gosaa kun akkuma shakkame kana shakkiidha waan ija keenya nu martuu hin darbe. Yoo gocha kana kan inni hojjetu taate seeratu murtii itti kenna. Seera irraa kaafe immoo akka aadaatti illee akka uummanni Oromoo kaleessa irraas dhufetti illee fixachuu dandeenya. Abbootii amantaa qabna qabu dandeenya. Seeraan fixuu danda'an araarsuu danda'an. Dogongora ofii fudhatee dhiifama gaafatee ilmi namaa namaaf dhiisuu hin dadhabu. Waayinuu namaaf dhiisa. Dhiifama waayinuu namaaf godha. Ilmi namaa dhiifama namaa godhuu hin dadhabu. Namni ka barbaadu immoo yeroo kanatti dhugaa barbaada. Dhugaan jiraate taanaan badii tokko jedhee anamma badii san dhugaa hinnee rabbunaaf dhiisa ati naa dhiisoo jedhe ilma namaa ati naa dhiisuu hin dadhabu. Dhugaa san immoo mucayyoo tanallee dhugaa isillee rabbaa baasu ani gara sanitti hin deeggaru. Garuu gochi amma haadhi Andu'aalem Gosaa akka lubbuun isii darbu afaan Oromoo warri barate. Oduu an jiru narratti hin sirbu jedhanii sirba hedduun dirree xayyaaraa mareessachuu fe'anii mishira irratti baatu ranni beekan. Har'a immoo namni afaan Oromoo dubbatu isa nyaachuuf gurubbii hidhamee maallaqni guuramu kun yookaan maali? Oromoon kana godhuu qabdi. Mustafa. Ina gaafina irraa ka'e inni xumursiisu. Oromoon kana godhuu qabdi. Dhimmi seeraa qulqulleessu. Dhugaan immoo abbootii amantii ni qabna. Akka amantii Ortodoksii illee Abuunaa Taadiroosi ni qabna. Dhugaa san ofiiyyuu teessisee gaafatee abbootiin amantii sabaaf sablammii bakka bu'an nuuf bakka bu'an dhugaa barbaadan dhugaa san baasuu ni danda'an. Kanarratti immoo abbootiin teennatuun ta musliimaa taate kiristaanaa taate kiristaan Oromoo taate wanni bakka nu bu'aniif hawaasa keenya hawaasaaf nagaa eeguu amantii bichaa miti. Waan hin taane irraa nu gorsuu waan gaariitti nu gorsuu gara gaariitti nu harkisuu karaa gaariirra nu faayuu eegan abbootiin Oromoo abbootiin amantallee abbootiin gadallee dogongorarraa nu oolchuu safurraa nu oolchuu waan hin taane akka nu hojjennee nu eegan. Kanarratti ilmi Oromoo haadha isaatiif maatii isaati irratti miidhaan haa ga'u jedhee sooshaal miidiyaa irratti ka dubbatanii miti lafarratti gocha kanatti warri seene kun maal jechuudha kana naa deebisi. Kanuma si gaafadha dhiifama naa godhu. Kan immoo Oromoo siigala wanni keessa bahee fi hin beekna. Akka nu irratti guddatu akka abbootiin keenya illee hojjetan ni beekna illee attis ni beekna. Laali Mustafa maaltu jira sitti fakkaate Oromooni gaafa rakkoo wayii uumamtee
amantii fi gandatti fuudhee kaachuun amala Oromoo ta'ee jechuudha kun. Dhugaasaa dubbachuuf yoo ta'e gaafa rakkoo wayii uumamte nuti bar akka baay'ee dhabneerra. Akka odoo akka qabnu akka baay'ee dhabnee jirra jechuudha.